Akaakuu adda addaatiin asitti isiniif jira jechuudha. Kota isin hunduu nu waliin nyaadhaa jechuu barbaadetanii toora bulaayii magaalaa Mojoo keessa jira. Maqaan mana nyaataa maal jedhama? Maqaan mana nyaataa Ayho ውስጥ ነው ያለው? ችግር የለውም እዚሁ ነው የምመጣው እኮ hello jirra jirtanii kabajamtoota hordoftoota keenya kan biyya keessa jirtanii biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isin jedha qaxaleewwan kiyya. Egaa akkuma argaa jirtan hiriyaan kiyya as mana nyaataatti maalifan si inaffeerinaan jedheetu mana kana nafiree jira akkuma argaa jirtan ittiin bohaarraa ittiin bashannanaa jirra akkuma argaa jirtan jechuudha. Isin hunduu jechuudha yeroo yoo qabaatan jechuudha dhuftanii ittiin bohaaru ittiin bashannanuun ni dandeessan jechuu barbaadatan qaxaleewwan kiyya isin galee soo isa kana akkam kabajamu nagaadha. Akkam jirtu jirra akkam bareeda nyaachaa jirra. Baay'ee bareeda. Sitti mijaa'ee jira jechuudha. Galata guddaa argamu. Akkana jechuu barbaadetanii qaxaleewwan kiyya akkuma argaa jirtan isin hunduu duraan dursee akkuma argaa jirtan hiriyaa kana isin hunduu hin beektanii Facebook irratti informationii adda addaa specially warreen harka qalleeyyii gargaara. Hiriyaan kiyya kuni achumaan gaaffii kana wanta barbaade dabarsuu hin dandeessu. Hiriyaa koo kana har'a akkuma tasaa wal argine hayyee nagayaa jirtu fayyaadhaa hundi keessan nagayaa. Egaa akkuma jedhe nama gargaaruun namummaadha. Walaa gargaaruu rakkataa gargaaruu dhaamsa kooti gara fuulduraa immoo hin dhufna. Ayyoo jiraadha. Wala garee jechuu barbaade horii buli. Daniel Almamen Amano በጣም የሚገርም
Egaa akkuma argaa jirtan qaxaliiwwan kiyyaa akkuma argaa jirtanii nyaanni akkuma argaa jirtanii akaakuu adda addaatiin asitti isiniif jira jechuudha. Kottaa isin hunduu nu waliin nyaadhaa jechuu barbaadetanii Horaa Bulaayi magaalaa Mojoo keessa jira. Maqaan Daanii maqaan mana nyaataa maal jedhama? Maqaan mana nyaataa I Hope jedhama. Magaalaa Mojoo keessa jira akkuma argaa jirtanii. Kottaa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa isin jedha qaxaleewwan kiyya Horaa Bulaa. Ayyaa akkuma argaa jirtan amma harka dhiqachuudhaaf dhufnee jirra. Normaalii kabajamoo akkam sitti mijaa'ee jiramoo akkam akkasitti bakki nyaata kanaa akkuma argaa jirtan magaalaa Mojoo keessa I Hope jedhamu kaafini dhufanii ittiin bohaaruu hin danda'an jechuudha. Naa isa kanaa dhaamsa dabarsuu qabdamu silaa qabu. Amsi karoorri isin hojjetan kun gaariidha. Hundumaa fillee bakka hundatti intarviin kun shaggaadha uummata illee. Akkanumatti uummata bakka jirutti dhaqatee intarvii godha. Ngoona galatuun horii boodee sagal. ፍፄ ሄዶ አንዴ ውስጥ ነው ያለው። ችግር የለውም እዚሁ ነው የምመጣው እኮ ነው አለሽ። የት እዚህ ጋር ይሻላል? የት እዚህ ጋር እንጀራውን ልግባና በዛው yoo egaa kabajamtoota keenya hordoftoota keenya nyaannee quufnee buna dhugnee jirra. Guyyaan har'aa akkatti nu darbaa jira akkuma argaa jirtan. So magaalaa jechuun akkuma argaa jirtan jechuun halluu magariisaadhaan kan marfamte. Anyways hordoftoota keenya isin jaaladhaa baay'een isin kabaja. Amma xiqqoo boqochuun qaba karaa manaa deematan jira. Itaalee milleen akkasuma buna danfisaa jirtu waan ta'eef xiqqoo ittiin bohaaruu ittiin bashannanuun qaba. Guyyaan ani har'a jiru akkuma argaa jirtan isa kana magaalaa Mojoo damaqqettee jirti akkuma argaa jirtan ijoollee gubanni. Uummanni akkuma argaa jirtan walii gad deddeemaa jira uummanni. Isa kana jechuu barbaadetanii Horaa Bulaayi nagaannaa jedha. Guyyaa guyyaan gaarii isiniif haa ta'u. Booda karaa sa'aatii 10 isiniif gadhiisa. Horaa Bulaayi.